keessatti ogummaan akkaan namaaf itti kafalamu beekuu barbaadda? Inni sun gurgurtaadha. Fiildii feete keessas jiraadhu teeknooloojiis ta'uu mala tajaajila gorsaa akkasumas kan oomishaa yoonii fi oomisha mul'ata akkasumas yaada gurguruu dandeesse balbalti cuftinuu siif banaadha. Gurgurtaa jechuun dirqiidhaan oomisha namarratti fiyuu osoo hin taane nama hubachuu fi dhaggeeffachuudha akkasumas sirriidhaa maamiloota kan keetiif yeroodhaan dhiheessuudha. Wanni takkalleen hin uumamtu hanga namni tokko waan takka gurgurutti ja'a Henry Ford. Dandeettii waa gurguruu keetiis mee if madaali. Mee yoomi ati guyyaan xumura waa gurgurte haala kamiin yaada kan kee haqaaruudhaan namichaaf dhiheessite? Dhaggeeffachuudha moo itti haasa'uudha? Yeroo maamilaan wal geessu yeroo dheertuu ati haasawaan fudhatteeti moo maamilticha gaafii gaafachuudhaan fedhii isaa baruudhaaf isa caqaste? Qajeeltoo gurgurtaa sirriidhaa gumatteeti hootaa kan kee guutuudhaaf immoo gurgurtaan tantee bifa maamila kan keetiif furmaata taatuun dhihaatteeti. Waan tanaatis ka'iitii waa'uu tajaajila kan kee warra kaan irraa maaltu adda godha jedhu qopheessiitii namoota sadii karaarra jiran yaamiitii itti gurguruudhaaf yaad achirraahis gartee garaagarummaa qabduu fi maal akka gartee isaan irratti impaaktii uumee fi akka isaan irratti qofaatii argite adda baafadhu. Haala kanaan gurgurtaa shaakalii yeroonii fi waa gurgurtus waan gurgurtu san dhaadheessaa ooluu osoo hin tahin akkamiin akka rakkoo furu qaceellotti itti himi haala saniin namoota amansiisuuf yaali. Fedhii tantee qofa namoota irratti kan dhiibbaa gootu yoo taate oomishni kan kee gurgurtaan kan keetiis kan waaruu miti jechuudha. Yeroo suniif namoonni si qaanfachuudha yookaan waan si beekaniif sirraa bituu malu garuu deebi'aniis irraan bitan. Yoo bifa furmaata dhiheessuun isaaniif dhiheessite deebi'anii bituudhaan namoota biraatillee si afeeruu malu. Kanaafuu gurgurtaa keessatti waa'ee dhaadheessaadhaa osoo hin taane akkamiin akka inni rakkina namaa furu qaceellotti itti himuu danda'uudha. Nu hordofuun dagatinaa horiif hormaatan dhabinaa isiniin jenna nagayaan nu tura.